stimulus check unemployment benefit in sadefa meeqa? Akkam jirtu Fayyisaadha. Amajii 14/2021 pirezidantiin filatamaa Joe Biden Amerikaan rakkoo amma kana keessa jirtu kana keessaa ba'uu fi barbaachisaadha kan jedhan stimulus packageii sadeeffaa ibsaniiru. Stimulus packagein sadeeffaa Joe Biden ibsan kun waan baay'ee of keessatti hammata yoo ta'u gurguddaa warra ta'an arra wajjin ilaalla. Egaa stimulus packagein inni sadeeffaa kun tokkoffaa nama tokkoof daalara 1,400 akka kafalamu ibsa. Inni lammaffaan child tax credit isa jedhu ilaallata. Egaa child tax creditiin kuni kana dura daa'ima tokkoof daalara 2,000 ture. Isumayyummoo child tax creditiin kuni kuma daa'ima tokkotti namni taaksii kafalu daa'ima tokkotti tax creditii daalara 2,000 argata jedha. Isa keessaa immoo daalara 1,400 duwwaati refundable tax creditidha. Kun jechuun yoo inni taaksii kafalu kuni yookaan taxpayeriin kuni taaksii kafalu hin qabu yoo ta'e daalara 200 keessaati 2,000 keessaati daalara 100 fi daalara 1,400 duwwaatu refundable yookaan immoo taxi nama taxi kafalu sanaaf deebi'a ture. Amma garuu Joe Biden packageii sadeeffaa propose kana keessatti daa'ima tokkotti 300 refundable akka ta'u murteessaniiru. Kana duwwaa miti yoommoo daa'imni umuriinsaa waggaa 6 gadi ta'e child tax creditiin kuni 3,000 gara 3,600tti akka ol guddatus proposaalii sana keessatti ibsameera jechuudha. Inni sadeeffaani federal minimum wage ka jedhamudha. Federal minimum wagein kana dura ka ture daalara 7 fi saantima 25 sa'aatiitti ture. Isa daalara 7 saantima 25 sa'aatiitti kafalamu ture kana gara daalara 15tti sa'aatiidhaan gara daalara 15tti akka ol guddatu proposaalii keessatti ibsaniiru jechuudha. Inni arfeffaani unemployment benefitiin hinni amma torbeetti 300 torbee 11 akka kafalamu murteeffame kuni torbeetti gala daalara 400tti ol guddatee amma September 2021tti yookaan amma fulbaana 2021tti torbeetti 400 akka kafalamu proposaalii isaanii keessatti ibsaniiru jechuudha. Egaa odeeffannoo kana yoo jaallattan yoo waan faayidaa qabudha ta'e best one financially subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Guyyaa gaarii.